Akkan sirriitti gammaduuf jedheen biyya kana badeera jedhee teekstii godheef hin soobee. Akkasumatti maaf itti himne garuu? Diiviitu nu be'e mo'ansa takka ammaa nama qaba. Ati biyya kanaa deemtamni ani immoo addunyaa kanarraan deema. Ani isa malee innis nama malee jiraachuu hin danda'u yoo namaaltu dhaga'amaa laata. Bagaan irraa deemtes jechuu danda'a. Dhiirri bara kanaa nama nama. Latiin koo akkas miti ofiisaarra na jaallata. Yaa Waaqayyo dhiifama. Lubbuutti na keessa baasuu qofa. Kuno safar isaanii geenyeerra. Gaafan sarpiraayiziidha jedhuun akkamitti na hammataa laata? Deemi mi'aan dadhabeera. Tole ammoo geenyeerra. Yeroon du'a maallaan jedha beektaa? Ataanaaf jettiin jiraate taanaan anumusiif jedheenan du'anaan jedha ture. Akka inni itti na jaallatu maal laalta? Lati maalin godhe? Kuusa akkamiin kuusee? Nan ajjeesi. Latiin ajjeesi. Maalin godhe? Nan soobee bilate. Firaanki sarpiraayizii si gochuu hin tureem. No galii manatti na eegi. Isa si wayyaa. Yeroo si ilaalan dhiira fakkaatta. Achi booddee hojii wayiin qabaa manumatti na eegi jedheen hin be'e. Miskiina kana. Abbaa manaaki. Maaltu sin assareesin galgaloo lagarraa baqqachaa. Lati kadhannaa kee yeroo miraan yaadatta? Wanta na arguun qabnee na agarsiisiin jettee kadhata turte. Garuu moo maal godharee kadhannaan kee hin dhagaamne? Har'a wanta arguun qabnee argiteetta. Kan nama gaddisiisu argitees waan gootuun qabdu. Beektaa miti? Beeka. Yoo dagattee immoo si yaadachiisa. Mana koo keessa jiraattaa? Horii koo nyaattee bultaa? Uffatallee qarshaan biyya Oromaa keessa jooree fideen uffatta. Horii koodhaan jiraachaa wantan barbaade waan godhe akkan barbaade waan godhe mirganatti dubbachuu qabdaare hin qabdu. No galii manatti na eegi isa si wayyaa. Yeroo si ilaalan dhiira fakkaatta. Sigaa. Hanga ammaatti nan si dhaggeeffadheef si duukaa jiraachuu filadheen itti fakkaate. Si tuffadheen tole galgala yeroo galtuu mana kee fi qodaa kee qofa mana keessatti argatta. Anaan garuu bara tasumaan argachuu hin dandeessu kana booda. Waan sirii waan si miidhamtaa laata jedheen sitti mu sodaadhe malee ani si jaalladhee miti kana si faana jiraachaa jiru. Lati maakii pirankii godhimeerra. Maal jedhe? Anoo sin jaalladhu fayyima si duukaa taa'aa jedhiin. Isa boodoo? Isa booda immoo kan isheen jettu barraka. Lakki qoosaa akkasii qoosnee hin beeknu natti haafu. Maara koo qaba akka pirankii ta'e dafteetti hin taa'u. Haa ta'u sammuu eechi. Akkas wayii. Bileensitti walii isheen jettu. Nageera maakii si faana jiraachuu osoo adda baay'aatti tola. Maal jechuudha maalin balleessi? Hooma waan balleessitee hin qabdu. Ani kanin si duukaa jiraachaa jirus jaalladhe osoo hin taane akkasumattidha. Yoon sitti immoo miidhamtaa hidhee yaade. Garuu turtee miidhamuu kerraruma miidhamuu keessi fooyyee jedheen sitti mu murteesse. Kanaafuu asumatti haa dhaabbatu. Dhugaa baga si biraa dhufee malee ani yaadaan ture. Maal jechuudha? Waan sirii waan si miidhamtaa laata jedheen sitti mu sodaadhe malee ani si jaalladhee miti kan si faana jiraachaa jiru. Wal hubachuun gaariidha. Maalumaaf baga si biraa dhufe nagaatti. Yeroo tokko wanta xiqqoosaaf dubbattu dhugaa bara meeqa dhokatee jiru baasa. Anis dhugaa na dhokate bareera. Haa ta'u deemi karaa gaarii. Tole. Haay. Deema si maal fakkaataa kun immoo? Hojiin si galchisiisa jettee mana na baastee duree na lakkafsiista. Ammayyuun dhufnee molatiin maal ta'e duree sa'aatiin kabaja. Inni sa'aatii kabajuu dhiisuu isaatti ana si kabaja dhabaan jira. Hin deemtoota si gurbaa? Dhiifama sin jeeqee yoon ta'e garuu takka na dhaggeeffadhu. Takka si dhaggeeffadhu? Silkii kee jechuu fedhanni hin kennu deema si. Eenyutu akkas fakkaata? Eenyummaa maal qaba kun? Isa dhiisa amma dhufeera turlatiif hin bilbila. Namni takka tasgabbooftee na dhaggeeffatte wayyuu. Maqaa koos beektaa? Deema manarraa.
Deemnarraa hin dhageessu. Leetachin geenye moo? Geeraam si argaan jira kottu. Ahaa. Kottu. Hiriyoota kee waammattee nan beektu ka. Kosi. Eessatti na beektaa yoo na arrabsita? Ammoo. Dhuftee mucaa kana narraa ari'amee yoo afaan kenna gaate. Maa inni lati? Latii. Maakii dhiifama. Nama akkasitti gaafatamummaa fudhee hojii galchuu hin danda'u. Maal jechaanii oolti? Akkas jechuu koof dhiifama. Hiriyaa akkasii qabaachuu keetti garuu saalfachuu qabda. Ati guyyaama tokko yoo jarjaruu dhiistee maal ta'a? Carraa akkamiif dabarsitee beektaa yooma jarjaruu dhiistaa? Dhufaan jira amruumichi lakkoofsa meeqadha? Lakkoofsa 17. Tole. Tur. Bulla mitii moo akkamidha maal yaadde? Hin bulla. Birushii ilkaanii koo irraanfadhee hin beekne eegi bakka fudhadheen dhufa. Tole dafii kottu. As jirta moo? No. Ol galii fudhuu deemi. Na dhageessitta moo? Yoo na dhageessitte ta'e maaliif na ittisne reetuun deemeerate yoo? Nama deemuuf keetti sun tursiisuudha malee deemsarraa hambisuu miti. Kanaafuu kana booda nan jaallattu jechuudha? Sin jaalladha malee garuu jaalalli kabajaa fi amanamummaa hin qabne deemsa galma hin qabnedha. Dhiifama guddaa hin deemu na nafa. Deemtee taa'u. Yoo? Yogguu deemuuf murteessite amma haftees faayidaa hin qabu. Yaadni kee deemeera. Kanaaf qaama keedha. Isaanis deemu. Yoon si rakkisuudhaa baadde qubeelaa koo fudhu. Deemi jalaan barfatiin. Waayoon sitti mee garuu natti naartu miti? Maaliif? Lati. Maaliifan sitti arare? Maaliif harka koo garaa keerra keesse? Garaa kootti naafeera. Kan ji'a meeqa? Ji'a 3 ol. Ba'uun danda'u jechuudhaani? Yes! Kaayyoo kun galmaan ga'e. Yes! Maaliif akka kana gammaddare? Maaliifan hin gammadure? Kaayyoon koo jalqabuma si miidhuu ture. Aarii koo durbatti baachuu ture. Rakkina isheen keessaan baane keessa gashee ofii kootti kolfuu dhaabbadhee akka barbaadde kee taata. Yes! Yeroo jettu sulumayyuu kaayyoon kee na miidhuu ture? Miidhuu qofa mootuu na danda'ameeti. Shamarran hundumaa miidhuudha malee garuu ammoo naa ta'eera kaayyoo koo galmaan ga'eera sittiin kolfuun. Maal kofalta? Dhugaa jiruun barta. Karaatti naafeera qofa jedhin. Laala, hin sobdataan garuu siin nan godhin. Waaqayyo garuu akka namaa miti. Akkuma kee namoonni hamoon akka jiran namoota gaariis qopheessee naan miidhamarraa na oolcheera. Miidhama maaliirraa? Miidhama yaadi keenyatti fiduuf tureerra. Maalumaaf nama wajjin jiraattu adda baafadhu. Dhugaa? Yes! Abbaa ilmaan ta'e. Hoteela moo mana yaalaadha naan jedhanii maal kaffaleen as keessaa si baasam? Amma lafumatti da'antu dhibameenyaan as keessa fidanii idaamatti nagashuufidha malee. Mucattii malaannee fi ba'uu keenyadha maaki. As jirta ani kan hin jedhu ati mee namni amma gaafa dhala godhatuun gammadamni namni amma gaafa dhalchuu ililil jedhamni anis gammadu maali immoo gammada maaliin kaffalee mana kana keessaa si baasa asuma jiraattu asuma moojii isaanii hojjettaare ati gaafa sanas fidanii dhufan hin dhaquun jettu hin dhaquu achi hin dhaquu hin qabnu birriin jettu. Ofii kooyyuu ciniinsurraan ture. Ciniinsummaa laadoliin keenya ciniinsura turamini kan kana na godhaa jiru warra laakoo sana dhayyee dudduubatti na hambisuuf warra laakoo kana qaba. Faayinaanshalli na rukkutuuf jedhanis hin baatanii lafa akkasii si fidu. Dudduubatti na hambisuuf ani yooma wallaalee abbaa masti fidanatti. Lati. Dhiisi ani yooma wallaalee gomattuu koo murtittii koo ani yooma wallaalee baasti fidde yooma wallaalee. Hello abbe waan irraa qabdu qabdoote karuma nagaa nan gaafattu inni ta'ee utti immoo haadha manaa kun hageessisii jedhisi kadhadheeraan. Maal lati bakka isheen sirriitti kunuunfamtu bakka laaboraatoorii gaariin jiru bakka kutaan da'umsaa sadarkaa isaa eeggate jiruun geesse. Maarree sabni sadarkaa sabni na yaaddesse qarshii isaan na gaafatan amma eessaaf deen kaffala. Sodaattu. Bagan sodaadhe. Kanaa sana maa fudhattee na dhiistu fidhaan itti waan sana hundumaan afaan dabarsite. Maalifan fudhu wanta dhagee maalifan naman? Amanuu hin qabdu ka. Maalifi? Sababiin isaa gaafa nuun jaalala wajjin jiraachaa ture waa tokkotti hin fakkaatin erga naaf si gidduutti qabaan uumamee asaan gatii ta'eef. Bagaasaan. Lakkii maa kee ergamaan beekne irra seexana beeka wayya. Yaadi kun sirriitti hin fakkaatu. Uffeekaa dhuma irrattu baga seexana ta'uu kee amanteeka.
Yoon seexana ta'es daandii si argachuu irratti seexana ta'e. Amma immoo deemi daandii na dhabu irratti immoo ergamaa ta'uu dandeessa ta'a. Hin deemu. Ansi hin deema gaa. Anis si faana hin deema. Maalirraa qabdati deeminarraa? Jaalalan si biraa qaba ka. Saxumuraa kun sitti maaralaa deeminarraa? Tole. Anis jaalala si biraa qaba amlati. Kottu deebiin araaramna. Hin deemee? Lati! Anis jaalala si biraa qaba hin deemiin. Akkasin jettu uree sila. Dhiifama. Biyyan keessatti dhaladhee guddadhe olaalu ayaana nama gaafadhullee dhabu qoyi takka obboleessu takka mana namaa natti agarsiistaa dhiifama garuu Maaki Lati as jirtaayi waggaa dheeraa booddee deebinee wal agarree maal akkamittiin deebitee dhufte? maatii koo wajjin abbaa manaa koo barsiisuun dhufe. Dhugaa jijjiiramtee tammoo atoo maal rageessitta dara? Fuudha geeraam garuu moon fuun. Ata ammayyuun qosta mana armiidhaanii fayyisa ture bakka isaa wallaale. Maal kunno mooraa gurraacha sanadha. Achidhaayi. Eeno. Kana miti manni keessa wal agarra baqqachaa nan dhufa tolee. Kana booddees waan dhufuun jiru ammoo malleetti muuta. Maaki takka dursin jaalladhan ture. Dhugaa ani sin jaalladhan ture. Ayi ijoollummaa. Nama dhiba walitti mu sodaannee wal dhabne jechuudhaayi. Ta'uu isaati ka. Amma garuu waan goonu hin qabnu ani heerumeera. Eeno deemi bakka. Tole jadi baqqaallatti. Deemi natu barfate. Eenyu siin jedhuree bareedduu ko haadha ko siin jedhu. Akka inni sobduu akkanaa ta'eef akka inni qarshii nama harkaa fuudhee hin deebisne maalitti hin bareereen? Maalumaafuu tasgabbaa itti haasa'e. Hin dhufeeyyuu kunoo. Ani yoon deebi'e wayya akkuma siin jedhe godhimmoo. Na argee deebi'ee moo siluma lafatti jarjaru qaba. Ani yoo deeme natti tola ture. Otuun deeme maali lafa deemtu qabdama maakii ko. Maakii kun an jedhin. Eenyu siin jedhuree bareedduu ko haadha ko siin jedhu. Maalin balleesse? Maalin balleesse nan jetta? Turaan si karaa dheeraa? Eenyummaan qabne qabaadhu. Otoo qarshiin qabaatiin akka isa qabutti jiraadhu sin jedheeraan. Tasgabbaa'e kasin hubachiisa. Maal tasgabbaa? Ani namarraa qarshii silqeeffachisu maal? Isayyummoo deebistu. Turaan sababii keetti qaana'uun qaba. Natti mika qaana'uun qaba. Achumatti of danda'e qaana'e. Siif jedheen qaana'e. Na dhageessaa siif jedheen qaana'e. Siif jedheen liqeeffadhe. Hiriyoonni kee guuna argan akka sanatti hin kofalleef. Siimiti kan uffata sirriin qabuuf mana keessa oola kan naan jedhe. Siif jedheeni. Si karaa dheeraa? Ammatti na kadhatutti eeguun qabama. Ahaa akkas taanaan dogoggorichu kan godha. Callisi yooti salphatte si duukaan salphadha. Yooni salphadhe na duukaa salphatta. Kabaja tana malee argattu. Kabajansi malee argadhu salphina. Sababiinsa wal jaallanna. Dhiifama. Maal'anni fidime? Post piilee? Lati. Maalin jedhan? Maal'anni fidime? Post piilee? Wayyuu maal jedheen sobaanii? Lati. Maal jechuuf? Situ natti kenne naan jedhika. Tasgabbaa himee? Kunoo tasgabbaa'eera. Kan koo miti kan hiriyaa godhu. Astaa yeroo baay'ee eenyuun hin eega. Anaan. Lakki hiriyaa keedha. Sii galeera ni hamu. Lati jaalalli isheetu karaatti na argee itti laadhu jedhee natti kennu. Anaan kan na dhibu siif namoonni akka kee dabasin hojjetan irraa sababa keessan tona maarsa. Dhugaa na amani Lati. Amani. Ati dura amanam. Ansiif amanamtuudha maaliif na naman taati? Wanta harka keeraa garuu amanamummaan ibsu. Fudhu si fayyada. Waada nama du'eef jennee nama lubbuun jiru gammachiisu isnaayi. Akkam ta'an? Ammoo nan dadhabe. Ani siif jira. Amma waan tokko qofa naaf godhi. Maal? Akkuma argitu ati kun jala dadhabaa jirti. Waaqayyoon godhin maleetu ishee waan jala taateeti umurii koo guutuun gaabbaafamu. Maaliif gaabbaafta waan humni kee danda'u gochaa jirta? Maaliin godhe fedhe haadha koolee nama guutuu dadhabedha amani. Naa galaamlatii koo xiqqoo mana obsi barumsa koo fixuuf waggaa muraasan naafe. Kana gidduutti yoo ishee waan jala taateeho. Anaan maal godhi naan jettaa waadaanaa dhokoof galee wanta isheen naan jettee boqottee beektaa miti? Ilma koo otuun cidha kee hin argin maatii godhattee tuun sin argin duun barbaadu naan jettee yeroo marar beeku. Maaki haati kun jala duufi maaliif na hubattu? Kan koo muduu ta'e ati na hubadhu. Tolii maal godhu? Gaa'ila dhaabbanna. Dhiifama Lati akkuma ati fedhii haadha kee eegdee jiraachaa jirtu anis waadaa haadha koo eegaan jiraadha.
Waadaa maali? Laati baratteeton fidhin jireenya dabraa keessa akkan galeenaan jettee boqotte beektatis. Waadaa nama du'eef jennee nama lubbuun jiru gammachiisu isnaayi. Lakkiin duuni yoomiyyuu harmeen koo laphee koo keessan jiraatti. Dhageessee siif garuu duuteetii ta'uu danda'a. Tole. Ati sarmee kee gammachiisi. Ani sarmee koon gammachiisa. Deemi. Nama waadaa harmee kee kabajeessi duukaa jiraatu barbaadadha. Anis immoo nama harmee koo gammachiisuun barbaadadha. Tole nagaatti. Mee abbaan koo aduus hin beeku naan jedhan sokka. Obboleessi koo garuu kaadhimaa gaarii akka keessumatti argate. Mee natti himi. Maal jechuudhaanadha malee kan isa argate guyyaan isa argadhe baay'ee man gammada. Maalatu akka sana caalaa jaallatu taasaa jirta obboleessa koo daba. Silaa Maaki. Eessatti baddee? Maanni beektaa immoo? Eenyuun isa moo lakkiin beekun? Beekuni maal jechuudha? Waan baay'ee asoo barbaadeen ture. Garuu mee abbaan koo aduus hin beeku naan jedhan sokka. Sin beeku siin jettee miti? Callisi. Maaki naa kakadhuuka. Lati akkuma jireenya kee dhuftee miti ammati haaloo kee baachuu dhuftee miti. Lakki hamaa sirratti yaanne. Maarree sokkii kaasiti. Manan beektu jechuudha kan haa ta'u. Amma immoo akkas taana jalqabanii kottumeen deemna. Akka nama sirriitti si beeku godhatee garuu. Nama akkasiitti hin beekan kottatu hin deemna. Anis kana booda sin beeku. Dhiifama sammaaf immoo. Dirqama mana ciisichaa safaan dhaqxe. Maaliif na waamte? Maaki. Hubannaa sirriidhaan hubanni himmatu waan hunda isaa. Akkam jechuudha? Fedhii koodhaa wanta ta'e hin jiru ka. Si dirqamsiisa dhaare? Eeyyee dhiifama naa godhi. Dirqamaan mana ciisichaa safaan dhaqxe? Eeyyee. Dirqamaan si beellame? Eeyyee. Dirqamaan bilbila keessirraa fudhate? Dirqamaan sin jaaladhuuf jechisiise natti mika. Dirqamaan latti guyyoomsite na biroo kottu siin jedhe. Na ilaali. Cheatingiin fedhadha malee dirqama miti. Amma deemi. Laati. Deemi siin jedhe. Naaf hin galleem qubsataan sitti dhiiseen birthday kabajuu deema. Laati. Baay'een jarjaraa jira matti dhuftee naan sin dubbiseen naaf jedheen bee malee. Isatti deebisaa wajjin deemna. Eessa deemna? Dhukkubsataan ciibsee dhufe. Waa'ee dhukkubsataa maal godha reen? Birthday hiriyaa kodhaa wajjin deemna. Naaf hin galleem dhukkubsataan sitti dhiiseen birthday kabajuu deema. Amma deemu uffata kee jira dhukkubtu gaanichis ofirraa baasi. Ati deemi. Ana si lubbuun baraaruun qaba. Waa'een kun sin gashuchuudhaa siin. Kun amma waa'ee kee miti. Waa'ee birthday hiriyaa keedha. Guyyaa dhaloota namaa kabajuuf jedhee lubbuu abbaa ijoolleen samanaa isa eeganii niisu. Tur dooktaroonni biraan jiranii isaan hojjetanii moo na wajjin deemu jibbiti? Jiru. Kun garuu hojii hospitaalii keenya jedhu jedhee natti kennedha. Kanaafuu natu hojjeta. Maal hospitaala keenya jettaati yeroo mara? Hospitaala kanarraa maaltu adda godhaaf aarsita? Sirriitti na dhaggeeffadhu. Sin dhagaa natti himi. Hospitaalii naashinaaliin naqamtee maaliif filannoo jalqabaa ta'e beektaa? Tajaajila keenya yeroo hundumaa ispeeshaalistoota muuxannoo qaban qofaan kennina. Haalli keessummeessuu keenyaa dijitaalawaa. Qorannoo endooskooppii fi kolonooskooppii, altiraasaawundii fi raajii, yaalii cabaa fi dhibee lafee ispeeshaalistii beekamaadhaan kennina. Ispeeshaalistii dhibee gogaa, ispeeshaalistii dhibee kalee fi ujummoo fincaanillee qabna. Kana irratti immoo tajaajila sa'aatii 24 kennina. Yeroo dhiyootti immoo yaalii dhibee ijaa, yaalii dhibee kaansarii jalqabuuf qophii xumurree jirra. Kana adda nu godha. Dhiifama deemi yaaliin galgaloo lagarra. Tole. Bilbilee mucaan gawwaan kun immoo maal godhinaan jedhanii? Latiidha? Isa malee gowwaan eenyudha kan waan galleef? Tasgabbaa himee hangubadhe kana bira. Deebisee cufe. Nuti warra shamarranii garuu tolan jaallannu. Maaliif? Isuman akka garaa keessiifteef gowwaa jettaan mini kuno utuun akka dhiirota warra kaanii ta'e gowwaan jedhamu ture. Isarra gorteenyatti dheekkamaa artamoo? Ani sarara maaliif fuudha? Amma deemiti qarshii harkaan fuudhii kottu. Akka itti hojiin jiraattan sintu beeka. Bilbilii fideemu. Tole dhaqii fayyadamaanii gamma bilbilaaf hin jira harkaa fuudheen dhufaati. Latikoo. Taa'i. Maayinni maal taate fuula kee? Namni si ganee beekaa? Ammaafuu na mudanne. Namatu na ganee. Hiriyoota keedhaa? Lakki. Otoo namni si ganee maal gootati? Maalin biraa fuudha reegantuu biraan hin deemata? Akkas taanaan deemuun qaba jechuudhanis. Maayinni lati maaf kennaa si kenni caccabsitaa? Siin caccabsuuf immoo sin tuffadhee. Onnoo fiira nama jaallachuun eddaa gowwaa nama taasisa. Lati. Amma garuu gamna ta'eera lameef afaan koora kan geenye nagaatti. Yoo isheen na dhiistee deemte dabaabaa irratti nu dheeshee ajjeesa dhee waadaaf galeen ture. Dhageessa miti? Amma maaliif dhaabatta reekottuka? Eeyyee sammuun gosa ajjeesuu barbaada. Garuu onneen koo waan biraa naan jedha. Sababiin isaas hin jaaladha.
Oduu biraa dhiisi akkuma dhaadheetti itti naajjeessi. Waa'ee kee irratti harki koos gootummaan koos faayidaa hin qabu. Ati nama bineensa yoo tana dhiiste sin ajjeesaa kanan si godha sanan si godha itti dhaadhatamti gaafa si fuuldura dhufu immoo harki koos irratti hojjetu maal maalaan jette ati maallaa. Kamtu sitti tola. Ani ofii koo irraanfachuu nan danda'a. Garuu siin gonkumaa si irraanfachuu hin danda'u. Ani nan deema si biraas gootummaa kee biraas xiccaa kee biraas nan deema. Waan biraas nan barbaada. Maal? Onnee koo keessaas deemi. Na baasuu dandeessaa? Nan dadhabee. Goota afaan dadhabamee jira moo? Qoonni jaalalaan immoo moonyete jedhee ani immoo siif waameera. Nagaatti. Garuu yoomiyyuu eessatti yaadadhu. Gaafa bakka itti na dhiistee deemaartu kana yaadattu adda ba'uu keenya qofa yaadatiin kanas yaadadhu. Namni akkasii akka jiru namni siif jedhee lubbuu isaa kenna. Meerree qubeelaan isii godhe. Meerree qubeelaan isii godhe. Shaaworii galii irraanfadheen dhufe. Dhugaamoo. Dhugaa tokko musti jarjarsee manaa na baasiyoo maal natti fudhate? Anaaf si adda ba'uu qabna. Maal jechuudha kun qoosaa akkamiidha? Qoosaa miti dhugaa kun dubbachaa jira. Asumatti tunu ga'e wayyaa. Dhuguma narraa adda ba'uu barbaaddaa? Mii maqaadha keedhaan naa kakadhu. Dhugaan dhugaadha. Kan wasitti mufinsi waame. Nagaatti. Jechoonni kee duriyoo inni siin jaaladha si malee hin jiraadhu naan jechaa turte yoo. Sirraa adda ba'ee naan jireenya hin qabu naan jechaa turte yoo. Inni galgala bilbiltee siin jaaladha si malee hin jiraadhu naan jechaa turte yoo. Jaalalli keessa dhaqe natti mika siin jaaladhaan kee durii si malee hin jiraadhuun kee durii addan baanuun kee durii jechi kee ni dureessa dhaqe. Haalati. Jechoonni kee ammaa hoo? Nan nufeeni. Eeyyii baay'ee nufeen. Garuu gaafan isaa wajjin jaalala jalqabee akkanatti salphaatti nan nuffaan iseen. Naan uffite miti argite. Jechoonni koo durii jechoota kee ammaadhaan diigamuu ni danda'u. Waadaan duriillee gochoota ammaadhaan ni diigamu. Nagaatti. Dhiira damtee ati noobsitu? Eenyudha kan dhiirri miira hin qabu jedhe. Miira qabna nutis. Yeroo xiqqoo ishee naaf ibsaa maal taatanii? Yeroo xiqqoo ishee naaf. Lati maal taate? Maal rakkoon kee? Maal taate sin jechaan jiraam? Siin hin jechaara? Mana hojii ani kireeffadhee keessatti hojjedhu gadhiisinaan jedhan. Kanumaaf hamma kana aartee gaddita? Kanarra wanti nama aarsu maaltu jira bakki sun bakka inni itti hojjedheen jijjiirama. Bakka inni itti hojjedheen boor nama guddaa ta'a bakka inni itti hojjedheen maatii koo deggera jedhee itti hojjechaa jirudha. Yoo ta'u miira kin to'attaati? Miira maaliin to'adha? Mana itti hojjettu argachuuf amma makka rakkatu beektaati. Lati dhiira damtee ati noobsitu? Hin obsu. Hojii kan hojjedhee dabar kanani maatii koo deggeru. Hojii kan hojjedhee dabar kanani mana kiraayee kaffalu. Hojii kan hojjedhee kan jireenya koo jijjiiruuf tattaafachaa jiru sii galee. Namni fayyuma lafaa kee hin bu'u. Namni fayyuma lafaa kee hin gaddu. Anis immoo sababii gadduu koo kanaadha. Hojii kan abdatee namni meeqa akka harka koo taa'ee gaaru beektaa? Dhiirri hin gaddu. Dhiirri hin bu'u. Dhiirri obsuu qaba jettu. Eenyudha kan dhiirri miira hin qabu jedhe. Miira qabna nutis. Eeyyee. Gaafa nuun jaalala jalqabne nu faana turanii maaki kottu. Maaki kottuu deebiin siin jedhe. Akka salphaatti jalqabne inni kan akka salphaatti na dhiiste sokkitu kottuu deebii. Hiyyaarratti yoo ta'e kana nasii biti amma immoo fudheera. Maaki utuu waa wal biraa qabnu fudhachuutti kaanee bar anis atis waan baay'ee dhabna. Dhugaamoo awwaanan dhabuun qabu waan na biraa qabdee jiraate immoo yeroo barbaaddetti dhuftee harkaa fudhachuu dandeessa. Hin barbaadu. Maaliif waan kan kee ta'e kamiyyuu na biratti akkaaf hin barbaadu? Akkas taanaan si biraa jaalalan qaba. Fuutee na jalaan deemi. Isa kana toon odeessin yaaduu qabdaa turte. Maal utuun odeessi? Maaki natti mi maal utuun odeessi? Isuma deemtee waa'ee keenya namatti haasoftee dhaka. Maali naase? Sitti moo? Hin barbaachisu. Silaatee haasaa namaadhaaf na dhiisuuf turte. Eeyyee. Gaafa nuun jaalala jalqabne nu faana turanii lama taanee jaalala jalqabnee lama taanee wal lollee lama taanee raarama. Nama adda biraa wanti geessu hin jiru. Lati. Callisi utuu lubbuun jiru haasaa namaadhaaf na dhiisee sokkuu hin dandeessu. Na dhageesse kan kanarraa nafe sababa biraa qabda taanaan garuu deemu. Nan barfadhe miti dhiifama guddaa naa godhi. Lati koo noori. Maanni jike maal taate? Maal ta'e waayyuun taane. Maaf na sobda. Maalin si sobe waayyuun taane. Namni bara kanaa garuu maaliif fakkeessaa ta'e dhume? Maal jechuudha naan galle? Mucattii sana ilaalime ilaali. Ani nagaa koo akkamisin? Ani dhibee tokko hin qabu akkamna. Tolii nagaan naa turii harmee kun. Argite
Baay'ee gadditee jirti garuu nagaa koodhanatti toleera jetti. Ani garuu yaada kanatti gonkumaa walii galuu hin danda'u. Maaliif beektaa yoo nama ishee jaallatu nama baay'ee ishee dhiphatu taasisaa jirti. Ture kanan jedhu nama nu jaallatu nama nuuf dhiphatutti gadda keenya ni mannu taanaan eenyutti man. Ormaa waa'ee keenyatti dhimma hin qabnetti mannaare. Atis immoo kan itti gadda keenya dhoskituuf maaliifidha? Eenyutti machuufidha? Ofii koos gaddi isinis dhiphisuurra jedheen himlatiiko. Ani gaafan si baree guyyaa gammachuutti guyyaa kolfaatti qofa si faana ta'uuf miti. Guyyaa gadda keettis dha malee. Naa jiraadhu. Kottu siree qabeen nuuf hin deemna. Nagadhiisi hin deemu nagaa kana booddee. Hin gaan jedhe amma nuti si duukaa akkas ta'a. Akkam? Dogoggora irratti dogoggora dabaluun barbaadu. Viidiyoo keef suura kenna bukkee jiru akka namni arguun barbaadda. Takkaa dogoggoriira miti naa balleessi bakka. Kana booddee nama mormita taanaan faayila kenna bukkee jiruun siif battaana. Tole isin mormoo bakka nan deemaa tumti naa balleessi. Viidiyoo fi suura kana balleessi jechuun yeroon barbaadetti akka barbaade si gochuu hin danda'u jechuudha. Rabbi fedhilati jireenya koon balleessi naa balleessi maalis godhe amma kana. Jalqaba maaliif na ergite? Eenyutu na ergisiin jedhe? Si amanis jaaladheen na ka'ericha. Taariis immoo yoona dogoggoriis ta'uu danda'a. Oo maal inni siif amanamee nama maa namatti na agarsiisin jira. Nagadhiisam. Laati. Yoo akka inni si dhokatee afuu barbaadde immoo sa'aatiin barbaadetti wanta hin barbaade naaf raawwachuutu sirraa eegama sii galee. Amma bakka baratame ruumii lakkoofsa 13 keessan jira. Dafiitii kottu an biraa dhiisi.